Tole, akkam jirtu. Ani Kabaalee Kiisaan jedhama. Akaadaamikaalii makaanikaal injineeringiitiin kanan xumureetiin jiru. Amma garuu dhaabbata Breakthrough Trading Share Kaampaanii keessatti ijaaraa leenjitootaa yookiin biraand builderii ta'een kanan hojjechaa jiru. Kun qophii milki showdha. Kanaaf yeroo qabnu kana keessatti mata duree ijaarama yaadaa yookiin Ingiliffaatiin mindset kan jedhu wal wajjiniitiin ni ilaalla jechuudha. Kana keessatti qabiyyee barnoota keenyaa yookiin leenjii keenyaa kana keessatti ijaaramni yaadaa maali? Gosoota ijaarama yaadaa fi barbaachisummaa ijaarama yaadaa kan keessatti ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf gara ijaarama yaadaatti yeroo ceenu waa'ee mataa keenyaa fi waa'ee addunyaa miira kaka'umsaa kan nu keessatti uumu amantii keessa keenya jirudha. Waa'ee mataa keenyaaf waa'ee addunyaa keessa jiru yookiin waa'ee naannoo keessa jirru keessatti miira kaka'umsaa nu keessatti kan uumu amantii nu keessa jirudha jechuudha. Innis haala tokko keessatti jechuun amantiin nu keessa jiru sun jechuudha. Haala jirru sana keessatti akka yaannu waa'ee wanta sanaa jechuudha. Akka nutti dhaga'amuu fi gara gochaatti akka jijjiirru kan nu keessatti uumudha jechuudha. Maal nu keessatti uuma? Kaka'umsa. Kaka'umsa kan nu keessatti uumu kun immoo maal jedhama? Ijaarama yaadaa jedhama jechuudha. Amantii nu keessa jiru ta'ee haala nuyi keessa jirru keessatti akkamitti akka yaannu miira akka nutti dhaga'amu kan taasisuu fi gara gochaatti akka jijjiirru kan nu taasisu ijaarama yaadaa yookiin qindoomina yaadaati jechuudha. Wanta milkeessuu barbaadu tokko kan ati milkeessuu dandeessu ijaarama yaadaa kee fi gochaadhaan. Yaada keenya keessa yaadolee garagaraatu jira. Yaadolee garagaraa jiran kana keessa immoo kanneen negatiiva ta'an, kanneen poozitiiva ta'an ni jiru. Kanaaf fireesaa arguudhaatiif ijaaramni yaada keenyaati firee sana wajjin kan wal qabatu ni barbaachisa. Erga ijaarama yaadaa of keessatti qindeessineetiin booddee gara gochaatti kan jijjiirrudha jechuudha. Walitti dhufeenya milkaa'inaa fi bu'aa fiduudhaaf shoora yookiin ga'ee guddaa kan qabu yookaan kan taphatu ijaarama yaadaati. Wanta milkeessuu barbaaddu tokko keessatti, wanta galma geessisuu barbaaddu tokko keessatti bu'aasaa akka argattu kan si taasisu ijaarama yaadaa nu keessa jirudha jechuudha. Maaliif? Kan fiizikaalaan yookiin qaamaan ala baasnee nuti kan arginu isa yaada keenya keessatti qindaa'edha jechuudha. Kanaan ala kan yaada keenya keessatti hin qindoofne, yaada keenya isa hin qindoofne ala baasnee agarsiisuun hin danda'amu jechuudha. Kanaaf iyyuu ijaaramni immoo gosoota garagaraatu jira. Amantii waa'ee dharraa yookiin fedhii keessa keenyaa galma geessisuu irratti hundaa'uudhaan ijaaramni yaadaa bakka lamatti qoodama. Amantii nu keessa jiru dharra yookiin fedhii nu keessa jiru ala baasnee agarsiisuudhaatiif ijaaramni yaadaa bakka lamatti kan inni qoodamu jechuudha. Isaanis maali? Tokko dhaabbataa yookiin daangeffamaa isa jennuu fi inni lammaffaan immoo guddataa yookiin barataa kan jennudha jechuudha. Tokkoon tokkoon isaanii mee haa ilaallu. Ijaarama yaadaa dhaabbataa jechuun maal jechuudha? Daangeffamaa jechuun kun maal jechuudha isa jedhu wal wajjiniitiin ilaallaa jechuudha. Tooftaa fi dandeettiin kennaa durumaati jedhee kan amanuu fi hin jijjiiramanii kan jedhudha. Tooftaan dandeettiin achumaatii kan nuuf kennamedha. Kanaaf iyyuu ofirratti ijaaruu hin dandeenyu kennaadha waan ta'eef jedhee isumatti maxxanee kan deemudha jechuudha. Fakkeenyaaf ani akkasidha jijjiiramuu hin danda'u kan jedhe kun of daangesseera jechuudha. Akka jijjiiramuu hin dandeenye gara wanta tokkotti socho'uu akkaataatti hin dandeenye ani akkasidha jedhee of daangesseera jechuudha. Kana akkasaa taasisu maalidha? Ijaarama yaadaa kan isaatu daangeffameeti jira jechuudha. Inni kan biraan yoo hin yaalin hin kufu yaada jedhu kan ofiidhaatiif dhiyeessu. Kana jechuun maqaa isaa eeggachuudhaatiif wanta kufaatii tokkorraatiif. Inumaayyuu kufaatiin daandii milkaa'inaa yookiin milkoomina barbaannu sana biratti kan nu geessudha jechuudha. Kufaatii kan baqatu yoon kufeeyoo, yoon akkas ta'eeyoo, namni maal naan jedha, ollaan maal naatiin jedha, waan kolfaan ta'a waan ta'e hin yaadu. Yaada jedhuutiin of daangesseetu
kan of kaa'udha jechuudha. Inni kan biraan immoo gosti hojii sun guutummaan guutuun anaaf kan ta'u miti. Hojii kan filatu filannoon akkuma jirutti ta'e hojiin sun ani hojjechuu kanan danda'u miti, kan koo kana miti, ani audiyooloojii kanan hordofu nan qaba jedhee of daangessaa jechuudha. Inumaayyuu gabbifachuun kan danda'amu ni ture jechuudha. Ijaarama yaadaa dhaabbataa kan jennu isa kana. Inni lammaffaan ijaarama yaadaa guddataa kan ol deemu kan baratu jechuudha. Kana jechuun immoo tooftaaf dandeettii isaa yeroodhaa gara yerootti dadhabbii yookiin yaalii fi obsaan gabbifachuun ni danda'ama jedhee kan amanudha jechuudha. Tooftaa dandeettii duraan qabnu irratti kan biraa barannee gara gochaatti jijjiiruu ni dandeenya kan jedhu of keessaatii kan qabudha jechuudha. Kana fakkeenya yoo fudhanne wantan barbaade hunda gochuudhaaf yoon baradhe nan danda'aa jedha. Inni kun maalidha? Gara yaaliitti kan of geessudha jechuudha. Nan yaala yoon yaalee irra deebi'uun yoon kufee obsa godhachuutiin yoon deeme galma geessisuu nan danda'a kan jedhu of keessaatii ni qaba jechuudha. Inni kun maali? Karaa barnootaatiin argamuu akka danda'u, karaa yaaliitiin argamuu akka danda'u, ofirratti dandeettii isaa tooftaa isaatii kan gabbifachuu danda'u, ofirratti kan lallabudha jechuudha. Inni itti aanu fakkeenya kan biraa yoo fudhanne ani itti fufiinsaa fi adeemsaan nama jijjiiramudha. Amma daangeffamaa yookiin dhaabbataa keessatti yoo ilaalle deemsa deemuun barbaadu achumatti jijjiiramuudha kan inni barbaadu. As keessatti garuu ijaarama yaadaa guddataa kana keessatti ani itti fufiinsaaf adeemsaan nama jijjiiramuu danda'u. Maaliif? Jijjiiramni ammaa ammatti wanta tokko bira ga'uu wanta hin dandeenyedhaati. Inni guddataan kun maal jedhare? Tokko jedhee lama nan jedha, lama jedhee sadi nan jedha. Kanaaf adeemsa kana keessa gara milkaa'ina kootti deemuu nan danda'a yaada jedhuutiin yoon duraan dadhabeera ta'e amma nan danda'a, yoon duraan kufeera ta'e amma nan ka'a kan jedhuutiin abdii kan ofirratti horachaatii deemudha jechuudha. Inni kan biraan jecha maalii ofiitiin jedha? Kufaatiin koo yoon yaaluu dhiisedha ofiitiin jedha. Kufaatiin koo yoon yaaluu dhiisedha. Maal jedha? Inni dhaabbataan yookiin inni daangeffamaan yoon yaaluudhaa baadhe hin kufuu jedha. Ansa kanaa keessatti immoo yoon yaale nan milkaa'a, yoon yaale kufaatii koo miti ofiitiin kan jedhu. Akkuma kanas kufee ka'ee bira ga'uu nan danda'a kan jedhu wayi of keessaatii kan qabudha jechuudha. Kanaaf yaaliitti kan amanu dandeettii ijaarrachuu, tooftaa ofirratti ijaarrachuu kan dedhu ofirratti kan gabbifachuu danda'udha jechuudha. Kanaaf maarree barbaachisummaan ijaarama yaadaa maali kan jedhu immoo yoo wal wajjiniitiin ilaalu milkaa'ina barbaadu tokko galma geessisuuf kaayyoo qabatamaa mul'ata keenya waliin wal simatu ifaa ifatti bira ga'uudhaaf ijaaramni yaadaa murteessaa isa olaanaadha. Namoonni kan barbaadan tokko maallaqaan galma nan geessisa, namaatiin galma nan geessisa, carraatiin galma nan geessisa kan jedhan ni jiru. Garuu miti. Waan tokko galma geessisuu kan ati dandeessu yaanni kee yoo ijaarame galma nan ga'a, baradheetaniin fiixa nan ba'a. Yoon baradhe tooftaa kana yoon ofirratti ijaare galma nan ga'a yoo jedhan wanta barbaadan sana milkaa'ina barbaadamu sanaa fi bu'aa isaa kan argachuu dandeenyu wal simate akka nu dhufu kan nuti gochuudhaati dandeenyu ijaarama yaadaa yoo ijaarredha jechuudha. Kanaaf mindset kan jedhu kana akka kanatti hiiknee kan wal wajjiniitiin ilaalledha jechuudha. Waan milkaa'uu barbaaddu irratti yaanni kee dursee ijaaramuun barbaachisaadha. Wanta milkeessuu barbaaddu keessatti utuu gara gochaatti hin lixiin, utuu qaamaan ijaan arguutti hin deemiitiin maal gochuun barbaachisaadha? Yaada keenya keessatti qindeessinee akka dandeenyu of keessatti sirreessuun barbaachisaadha jechuudha. Maaliif? Haa fudhannu piriinterii tokko yoo fudhanne dogoggorri maashina barreeffamu sana keessatti yoo uumame gaafa piriintii ta'u dogoggora fudhateeti kan inni ba'u jechuudha. Kanaaf maal gochuutu dhufa achitti? Iskiriptoodhaan yookaan kobbeedhaan sirreessuutu dhufa jechuudha. Kana keessatti waa'ee jireenya keenyaatiin, waa'ee milkaa'ina keenyaatiin, ijaaniitiin sirriisa arguu barbaanna taanaan yaada keenya keessatti ijaaruun, qindeessuun ni barbaachisaa jechuudha. Kanaaf iyyuu dogoggorri yeroo baay'ee
ala baasnee agarsiisnu dogoggora isa as keessaatii uumamedha jechuudha. Kanaaf dogoggorri akkan uumamne milkaa'ina keenya galma ga'uudhaatiif irraatii barachuun kan barbaachisu kufiinsa keenya irraa barachuu ni dandeenya. Yaada keenya yoo qindeessine immoo inumaayyuu dogoggora uumuu dhabuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf leenjiin keenya guyyaa irraa kana kan inni fakkaatu qophii kan biraa irratti wal argina.